kamu kau kakak fit lewang gafat kamu kau gafatte jala kan le tae dagauti danda namni kuni namu mansa nama biya esa akate isla obeka awan jedhamu tokko sila osoo gaafatte jeen shakke esanuma fi irraabu eti sila namummaan isaa nama biyya kamii akka ta'e islaatu yookiin sagartee Oromoo ta'uu kan kootiin boona jaamale ani nama biyya Itoophiyaatti siin jechuutii danda'a. Impaayera tana ani har'a sirna inni jala jiru tana gartee sirnuma tana suphaati jira. Nama biyya Itoophiyaa ofiin jechuutii danda'a. Oromiyaa immoo akka naannootti sii kaasuu danda'a jechuudha. Saniif yoo carraa argate deebi'ee gubbaa kanatti dubbachuu danda'a galuullee danda'a. Nama akkanaa fa'aatu jira laa. Nama agartee ofiisaatiin baatee gaafa bulu Oromooni bilisummaa ni qaba yoo bilisummaa dhabe. Dhugaa Rabbii waan kana akka qoseetti ilaalina. Amma namni kun agartee sabni Oromoo meeqatu beelee dheebote meeqatu qe'ee qabeenya dhabeessatti daandii gubbaa irratti la sharaa sana guduunfateetu jiraachatee jira daandii irratti ba'e. Sanaafi eenyumtuu gaafa agartee osoo Oromoon beela'atii jiru osoo Oromoon irra bulaa jiru maal seetanii gaafii tokko naa kennitanii waan jabduudha ammoo Oromoon silaa waan garboomellee hin qabu nyaatee dhuguutti jira beektamu jaan Arbummaa beekne rakkoodha jechuudha guutumatti Qaaroo maal ennaan amma gaafii tokko buusaa keessaa waan jiru miti Oromaa dhiisutu gaariidha malee Yalla gaafii tokko waan jiru jechuudha maal Oromoo waan jettu dura waa dubbattu dubbii tana osoo haasa'u oduun jedhin itti umurtii mammaa kan beektanii buddeena nama qubsu leerra beekanii jetti. Akkuma sanii namichi ergati gaafattee Oromoon tuni garbummaa jala jirtee na nyaatee dhugaaraa jetti. Namni allaattiinuu nyaattee dhugdi malee bakka baateef galtii jechuudha. Inni bakka nyaataa dhugaatii qofaa garbummaan bilisummaa isaa eekkoo waan inni gaafii isa fakkaatus gaafii ati gaafateef deebi'ii deebisuuf dudda jechuu dandeetti. Kanaaf amma isinus hundinuyyuu sila qaama mootummaa kana ta'ee warroota paartii biraarraan warroota deeggartoota irraa osoo jiraataniiti gaafii tokko Oromummaa Itoophiyaa keessatti gaafii gaafachuun mirgaa mormuunis mirga gaafii gaafachuun qabdanii waan isiniin galle gaafachuu waa isinii miidhama uummata keessaniiti miidhama mataa keessanii miidhama sabaaf sabalammummaati gaafachuu dirqama mirga qabdanii jedhan erga gaafii gaafatame gaafii sun deebiin mana hidhamaaf ta'e rasaasamaaf ta'a. Jireenyi qaala'uun gaafatne yoo jedhan maaliif ta'e tokko du'e maaliif du'a hayyuu Oromoo tokko eessa dhaqee maaf unkurame yoo jedhan maaf deebii isaa hidhaa mana gaafa sirna wayyaaneetiif sirna dargiisan keessa maaf deebi'a tokko. Nagadhaatis gaafii koo kanas ta'e. Uummanni Oromoo waan fe'aa ta'e tokko uummata mootummaa qaama mootummaa kana hin gaafanne. Wanni inni gaafates haadhallee kaleellee kan gaafate tokko afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u gaafii Oromoon gaafate. Finfinneen akkuma Baardaar magaalaa gudditti Amaaraa taate magaalaan Finfinnee magaalaa Oromiyaa guddittiidha ta'uu qabdi. Galiin akkuma galiin Baardaarii Amaaraa galuu galiin Finfinnee Oromiyaa galuu qaba. Gaafii salphaadha. Gumaan uummata Oromoo warroota qaara uummata Oromoo fixan lafarraa fixaa jennee kan uummanni Oromoo kan maachi akka hin duune gumaa isaanii akka gaafatamus awwaalli isaanii akka kabajamu qabsoon isaa irra qabsaa du'an galma haa ga'u jedhe gaafii salphaadha gaafii nama ulfaatu miti ganuu diinota faana bahanii addas gaafiin hayyootaas weellistootaas qabsaa'otaas bakka dhabdes faarsi bulaan immoo bakka argatee yoo jedhamu baay'ee gaafii namatti ta'a. Intaata yeesilaa argitee wannumti uummata Oromoo kanayyuu qabsootti kaase gabrummaadha yookaan immoo roorroodha. Roorroo argitee silaa roorroo bifa kamiinuu dhufe kanaaf jilbeeffachuun nu barbaachisuu namuu kan jedhu argitee qawwee sana kaase gabaabumatti argitee akkuma atiyyuu jette namni sirriidha wallaalaa yoo jenne wallaaladha numa wallaalaa namuu beekumsi argitee namni beekumsa kana guuttatee of harkaa qabu hin jiru. Wallaalummaan isinuma jette garuu wallaalummaa sana keessatti
eenyuma ta'ee dhalli namaa dhalatee barnoota barbaadee iyyuu yaa qabaatu yaa dhabu malee akka Oromoo ta'ee fi akka Amaara ta'ee saba isaa wallaalu tokkoon argitee namni saba isaa beeku immoo waan guddaa beekaa jennee fudhachuu dandeenya. Maal jennaan saba isaa beekee jennaani waan ofii sanallee bara, waan saba isaa sana bara, aadaa sabichaa bara, yookiin immoo argitee miidhamaa fi gaarummaa sabni sun keessa jiru bara jechuudha. Maaf jennaan har'a namni Oromootti sirna kana waliin ta'ee Oromootti qawwee kaasu kuni dhugumatti waan Oromoo kana hin beekaa yoo jenne hin beeku, dhugumatti numa hin beekne jechuudha. Maaf jennaan gaafa sirni kun argitee uummata Oromoo dugugu yookaan immoo uummata Oromoo irratti waan silaa nama dhala namaati irratti raawwachuu hin barbaanne yookaan immoo dhala namaati irratti raawwachuu hin barbaachisne kana uummata Oromoo irratti gaafa raawwachuuf qawwee kana silaa lafaa kaasee sirna kana jalatti hiriiree deemu Oromoo ta'uusaayyuu eega beekee waan kana maa kaasaa jennee ofii keenya fuyyuu yoo gaafanne gaafii nuti ta'uu danda'a. Maaf jennaan namoota tokko tokko amma yoo gaafattu maaf ati qawwee kaastee qawwee kana kaasuni akka keetti qawwee kana maal argitee kaastee yoo jettee gaafatte inni kaan Itoophiyaan akka waliigalaatti Itoophiyaa tiskinaadha. Oromiyaa qofan tiskinuudha. Oromiyaa qofan tiskinuu jechuun Oromiyaanis Itoophiyaa sana keessatti iyyuu akka sirna sanaatti Itoophiyaan Oromiyaa sun Itoophiyaa keessa yoo jiraatte mirga jiraachuu mirga argitee akkuma inni iyyuu jedhe nyaatee dhugee yookaan immoo mirgi isaa guutummaan eeggamee buluun iyyuu silaa sirnicha keessatti iyyuu barbaachisa. Garuu osuma sirna san keessatti iyyuu Oromiyaa naannoo jedhamee yookaan immoo naannoo Oromiyaa jedhamee lakkaa'amaa jiru uummanni Oromoo siyaatii kana guugamaa jira, ajjeefamaa jira. Kana ajjeesus isaanuma warra qawwee kaase kana nama biraa miti. Kana inni harka caalu uummanni Oromoo qawwee hidhatee impaara kana jalatti hiriiree deemuun isaayyuu isa walla sadarkaa argitee kufaatii garaagaraa keessatti argamu warra kana odoo waan akkasii jettee sadarkaatti qaaman argattee odoo teechistee haasofsiistee dhugaadha sin amanu. Kan inni itti si amanu yoo jiraate wanni sirni kun barsiise irrummaa barsiise waan ta'eef yoo irreedhan akka malee irra aantee sodaachiste boru namni kun deebi'eetuma immoo ofiisaatii fi ani dura bara Oromoon ture ani oboottu akkas godheen beeku qawweeyyuu dhokaaseen beeku harka caalumma gaafa waraana harka ga'anii yookaan immoo gaafa harka qabaman nuti argitee qawweeyyuu dhokaasneen beennu humnaan guurramne mootummaan kun dhugaadha humnaan guuraa jira. Garuu waraana biyyattii kana keessa jiru yookaan immoo waraana guutummaa kana humnaan guure yoo jenne kaffedii dandaqus achi keessatti nima argama. Garuu amma lolamu amma qabamu keessatti guutummaan isaanii maal jedhaa harkaan mootummaatu dirqamaan qabee waraanatti nu geessisin jedha. Kana jechuun maal waan abbaa irrummaa sana keessa jira waan ta'eef gaafa ati irree keetti agarsiistee waan sanaan qabde bifuma argitee lubbuu isaa oolfachuu sanaaf si soba malee dhugittii deemuu sanaaf barbaadeen argitee waan dhugittii sana beekuun qabu. Kanaaf argitee walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoos kan inni qawwee kaasu yookaan immoo kan inni qabsoo kanatti gale tokkoon argitee maqaballeessin inuma jira. Gaafa warri akkasii yookaan immoo warri baabaluu tokkoyyuu akkas isaan warra akkasiiti yoo jedhan namni warra sana itti siqee gatteechisee haasofsiisee si warra akkanaati jedhee yoon gaafanne agan gaafati sanatti warruma akkasii sana yookaan immoo warra hamaadha jennaan warruma hamaa sanaaf fudhatamaaf jennaan waraana bilisummaa Oromoo kanas hamaadha jedhamee akkuma kaleef deengadda maqaan itti moggee waraanni kuni hamaadha yookaan immoo bineensa yookaan nama nyaata yookaan nama saama kalee jedhee maqaa sirni kun itti baase sanaan argitee inni illee sanumatti dhaqe sirnichatti dhaqe waan ta'eef sirnichatti erga dhaqe immoo maqaan kalee waraana bilisummaa Oromoo inni waraana bilisummaa Oromoo sirnichi ittiin beeku maqaa hamaadha waan ta'eef maqaadhuma hamaa sana dhaqee barate. Gaafa maqaa hamaa kana erga dhaqee barate waraanni bilisummaa Oromoo hamaadhuma jedhee fudhata. Yoo waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa sana hordofee maaliif akka deemu maaliif akka qawwee kaase guutummaa isaa qoratee yookaan immoo baree irra hin geenye hamaadha jedheetuma fudhachuu qaba. Kanaaf gabaabumatti wanti namoonni argitee waraana bilisummaa Oromoo yookaan immoo guyyaa irraa abaaraa oolan kun abaaruu abaaranii egaa warra argitee qawwee kaase yookaan warri siyaasaa kun afaan wal rabsuu qofa yoo doon taane teessee argitee bifa ittiin injifachuu danda'uuni amala qabeessa seera qabeessan teechisee wal haasofsiisee waliyyuu injifata. Garuu gaafa miidiyaa kanarratti was ba'an kan inni isaan ittiin ba'an jalqaba inni isaan ittiin ba'anii afaan isaanii keessaa kan ba'u yookaan shanee yookaan hattuu kanaan as ba'u. Kanaaf warri kuni maqaadhuma argitee amaa waraana bilisummaa Oromoo san dhaqanii jennaan isuma baratanii isuma dhaga'an malee kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo san hin baranne. Ammas yoo rabbi jedhe immoo aga danda'amaa ta'e asirraanis namooti lallabaa miidiyaanis toleera gama kamiinuuttuma lallabamaa. Yoo ni dhagaate argitee namuu waan waraana bilisummaa Oromoo kaan miti Oromummaa isaa kabajatu argitee Oromummaan isaa sana kabajate maaltu nuti deemaa jira. Humni argitee gara naaf garas immoo
Oromiyaatti dhokaasaa jiru kun maal barbaadaa jira jedhee isa sana isaa beeku warri qawweedhaatti argiteen baaracha keessa jiru. Yaa kun dhugama jirtu taatee nu gaafii darbe dhiibnee kan jiru gaafannee warra hayyoota biyyarraa onkuraman eessa fidde jennee gaafannee kan gaafate mana isaa rasaasa ta'ame kun mana hidhaatitti ol darbame fakkeenya fudhatee ajjeese Hacaaluu eentu ajjeese jennee gaafanne gaafa duraa yaanee dhiiraaf intalatu gabbaa'ee hidhatee uummanni kan santaru irra caalaa deebisee osoo isaan ajjeesinii daadhii galaan achi buutee dhabame hindu eeraan jiraa isaa hagammaa nam tokko waa isaa hubanne hay. Kana ta'e eenyu irraan kan ajjeesee dibate uummatuma keenya kana faarsee bultoonni harka dhoofti gaafasan achirraan dabalate Hacaaluu Hundeessaa itti aansee fudhate Kamaal Eebboo fakkaattota akkamii nurra ajjeese yaa abboo maal taatan uummanni faarsee bultoonni as jala deebitanii ebaliyyoo kiingeettan dura waa'ee Oromummaa dura hubadhaa. Oromoon Oromoodhaan dhukaasa irratti banuu caalaa du'ee baduu wayya jedhee ufuuf galaafate Hacaaluu ajjeefatan Hacaaluu Hundeessaa maal taatan jirra jedhee barkumee gubbaatti cabsee riikaardii uummanni keenya kana wallaalee amma asirratti wonyaatti maal taatan obboleeyyan keenya inumaayyuun borus adhas taanaanii dhiiga kamiinuu uummanni gootonni achi Oromoon yoo duute gootonni kalee yoo duute seenaa isaanii akka warqiidhaatti taa'eera faarsee bulaa kana lafee isaanii achi jalatti warroota adhas gabbaatee dhukaasa uummata Oromoo irra ajjeeste Wallaggaan ajjeeste Shawaa keessa ajjeefame hiyyeessi gabbaanni saamame galii galame galii qotatee jedhu ummaa sababa faatiin ofii gibirri ol kaa'ame baasiiniif galii uummata Oromoo gabareedhaan wal qixxaa'uu dhabe adda imma mana biillaa ijaarattee kaabineen immoo osoo nagadatee osoo ijaarattee ittiin nyaataarti. Kaapitaala guddaa warrootni qaban warroota qotate warroota nagade osoo hin ta'in warroota kaabineeti eessaa fuute mindaan jarri nyaattu birri 10,000 kan gara kaanii uummata zarafsee galchiiftu miliyoona tokko maa inni kana laaltanii mindaa isii 10,000 jireenya qaala Itoophiyaa keessa mindaa isii mana ijaaraa masurree jijjiiraaf uummata Oromoo kana unkurtiteeti miti mana kana eessaa fiddee ijaarte jedhee mootummaan gaafachuu danda'a. Illee kana dubbii isaa takka gaafiin qaba jedhee dhaabbiin irraa ka'imee waraana mo'atee hawaasame. Nagaa jirtu akkamiin fayyaa tursa? Jirra galata rakkata. Nagaa jiraatanii. Jirra wanti waraana uummataati. Hawaasuma uummatuma nagaati ani. Saayyoo gaafiin ati qabdu nyaata tureyyuu. Gaafiin qaba jettee jala kana barreessitee turte. Gaafiin qaba jedhee barreessee tureyyuu. Dursa karaa fuula laayivii kana wal arguudhaaf galatooma isin jedhamu keessanuu gaafii kiyyaa jechuun hanga tokko isin qofaaf osoo hin taane akka waliigalaatitti illee gaafii kana gaafachuuf illee yaalaa ture hanga yookaan qaamota hedduun illee gaafii kana dhiyeessaa fi ture waan amansiisaa waan gaawwan argachuu hin dandeenyeef hamsin gaafachuu barbaadeeti. Isin akka nama tokkotti garuu wantoota amma isin haasofitanii keessas dabartanii illee waa hedduu keessan huban qabu waa'ee sochii haala nageenya biyyattiin keessa jirtuutti natti fakkaata haala haasaa keessanii amma yoo hubadhu amma kanarratti waan isin gaafadhuu fi yaadallee qaba jechuun gaafii qofa osoo hin taane yaadallee qaba. Isin akka waraana tokkotti itti waraana yoo jenne fakkeenyaaf waraanni tokko kaayyoo qabaa waan ba'eef qabaa waan manaa ba'eef qabaa namni jiruu fi jibbee wanta manaa ba'eef yookaan kaayyoo manaa ba'eef waan isa baasetu qabaa waan san galmaan gaafa waan jedhutu manaa isa baasa. Kana ta'uu nama naanneseen beekaa akka garuma tokkootitti waraana bilisummaa Oromoo yoo jedhu anis saaga tokko eenyu walitti isin jaaladha. Bakka illee qabaafi. Kana jechuun miki jaalalli ani yoo xiqqaate waraana yookaan kaayyoo waraana muka jiru kanaaf an qabuuf hojiin isaa har'aa kun hagam walgita waan jedhutu walitti naagaluu dide beekta. Maaliifuu haalli nageenya naannoodhaa naannootti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Akki naannoo keenyaa fakkeenyaaf jechuun ofirraa ka'ee haasa'a. Haalli nageenya naannoo keenyaa baay'ee tokko nallee jibbisiisuu baatu waraana kana nallee jibbisiisuu baatu maaliif akkana godhaan waan jedhu keessa nagalcha hin jaaladha isiniin jedhee jira
maaliif ta'a wanti kun akkaataan isaa akkamii haalli adeemsa isaa akkamii fakkeenyaaf mee keessaa uumee adduma baasee isinillee gaafadha waraanni keessaa naannawa Arsiititti ta'aa jiru mee haalli sochii nageenya naannawa Arsiititti bahaa fi lixattillee Arsii bahaaf lixattillee ta'aa jiru kuni maal fakkaatamee kaayyoon isaa waa'ee isaa addanaa bahuu dide waan tilmaame qaba fakkeenyaaf akkanaan illee isin gaafanne akka tilmaama kiyyaatitti kaayyoon waraana naannoo kanatti socho'aa jiru kaayyoo dhuunfaa yookaan haala nama dhuunfaa yookaan gaddoo giddu galeeffateeti malee sabaaf waan jiru giddu galeeffatee waan socho'aa jiru natti hin fakkaatu. Isa akka naannawa kennaatitti waan baratamaa ta'e waan beekamu jechuudha. Kun haalli isaa akkamii naannawa zoonii biraa keessa jiraachuu dandeessanii yoo quba qabaachuu maltan garuu yoo keessallee jiraachuu baatan jechuudha kan naannawa Arsii kana. Akkam haalli isaa mee waan jedhu isin gaafachuudhaaf mee yaada bal'aa kan itti deebinu ta'a gaafii kana naa deebisaa. Arsii irraa eessamee Arsii gaafa jettu fakkeenyaaf Arsii baa jira Arsii lixa jira Arsii fi baa fi lixa keessallee gartee waraanni bilisummaa Oromoo ni jira akka jedhu ni beekna. Mee Arsii baa kam bakka kamitti yookaan miidhaa wayiiti moo gaafiin ati qabdu miidhaa waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jira waan jedhu natti fakkaate ka ilaalcha kootti. Mee eessaatti bakka kamitti fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf Arsii lixaa jechuun Arsii lixaa aanaa Adaabbaa jala ka jiru beekuu dhiisuu dandeettanii miidhaa jira jechuun kiyya fakkeenyaaf ani nama tokko waraanni bilisummaa Oromoo bahee saamee ija kiyyaan arge yookaan gurra kiyyaan dhaga'eedhaa miti hanka jedhaa jiru. Miidha jechuun kaayyoo manaa baheef qaba. Kaayyoon manaa baheef sun ummata kana yookaan dararaa fi ukkaanfama har'a jala jiru kana jalaa baasuudhaaf ta'a wanti inni manaa baheef. Wanti sun galma hin geenneef hin dandeenyeef waan san erga hin danda'ini ummanni kun miidhaa san caalutti galaa jira sababa waraana kanaa. Miidhaa san caalutti galuu irra humasa yookaan sochii san dhaabee ummanni kun yoo xiqqaate bakka kaleessaa sanitti kaleessa miidhamaa jira yoo ta'e parsantii 80 miidhamaa jira yoo ture kaleessa har'a sababa waraana kanaa parsantii 100 guutee miidhamaa jira. Kanaaf wanti sun maata yoo dhaabate hoo waan jedhu yaada qabamee maali wanti isaan himaase. Tilmaama kiyyaan garuu wanti isin qabdan jechuun hawaasa isiniin jira dhugumatti illee keessoo kiyyaa baasee isinuma hin jaalladha bakka illee qabaaf waan na dhibee fi jechuun akkanuma tokkotti keessa beektan anaa olitti illee dhiyeenya waraana mukaatii fi waraana kaan illee hin beeku. Gaafiin kiyya gaafii mar'aa kana. Baay'ee hin taati namni argitee waan jiru gaafachuun bareeduma. Garuu argitee osoo waan sanatti iyyuu seenini wanti nan isin jedhu osoo qubni kee tokko argitee quba kee keessaa inni tokko madaa'e quba sana ofirraa kutuu yaaltu ofirraa kutuu hin barbaaddu jechuudha. Numa yaallatta akka qubni sun fayyu gochuu yaalta. Maaf jennaan quba keeti waan ta'eef. Kana wanni isin jedheefi waraanni bilisummaa Oromoo obboleessuma keeti abbaadhuma argitee walumaa galatti dhiiga keeti jechuudha. Maaf jennaan dhiigni kee yookaan immoo argitee waraanni bilisummaa Oromoo inni qabsoo uummata Oromoo yookaan immoo argitee dararii hoggaa meeqaa kana uummata Oromoo irraa fuudhee lafa kaa'uudhaaf qabsaa'aa jiru sanayyuu tolatti yookaan argitee waan harkaan hojjetanii yookaan immoo argitee osoo lubbuun kaffaliin osoo waan hojjetan odoo hin taane sadarkaa lubbuutti kaffalee too waraanni bilisummaa Oromoo dararii kana uummata Oromoo irraa kaasuudhaaf osoo deemaa jiru hanqinni tokko waraana bilisummaa Oromoo miti. Hanqinni nama kamiyyuu ta'ee naanii nama argitee hojjetatee qotee bulu keessattiyyuu hanqinni numa uumama. Garuu ani wanni isin jedheef egaa waraanni bilisummaa Oromoo kallattii sanarra jiru kan inni deemuuf kaayyoon isaa maa inni kaayyuma waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemudha sana moo uummata Oromoo bilisa baasuudha moo kaayyoon inni qabatee deemu sun maal inni egaa moo uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf immoo kaayyoo sana qabatee kan deemu eega ta'e darariin inni uummata Oromoo irratti kaleef deengata dararii suni harka 100 keessa 80 yoo ture har'a waan inni dhufe dararii sana harka 80 san keessa kan inni dabalee 100 guutuuf iyyuu maa barbaachiseedha natti fakkaate. Miti? Akkasii. Sila kanaaf egaa argite waraanni bilisummaa Oromoo dhuguma kan dhaaba tokko jalatti hiriirfee yookaan immoo hiriiree waan kaayyoo tanaati fi lubbuu isaa itti balleessaa jiru
osoo atiyyuu jettee yookaan immoo lafa iyyuu gootee waan argitee fakkeenyaaf maallaquma haa ta'u maallaquma fuuldura darbitee raawwattee akka waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu laalla odoo ta'e jettee lafaa fuudhee raawwatee Oromoo eenyutu waan kana gatee jedhee sitti deebisa namni kaayyoo sana qabu jechuudha. Garuu inni kaayyoo sana hin qabne isaa achi darbite sana yoo doon taane kan mana keessa jiru iyyuu seenee fuudhuu danda'a. Har'a waraana bilisummaa Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhaatee harka mootummaatirraan kan bobba'aa jiru hin jiraa yoo jenne dhugummaa isa dubbachuu yookaan mootummaa balxireessu yookaan immoo waraana mootummaa kana balleessuuf odoo hin taane maqaa waraana bilisummaa Oromootiin mootummaa keessa bobba'aa jira yoo jenne qabatamaadha mootummaa keessa sirnaan bobba'aa jira jechuudha. Gara Jimmaa afaan beektaa ta'e Jimma keessatti sadarkaatti moonallee injii banamee sadarkaatti rifeensa ofii biqilchaniyyuu akkasittiin deemaa turan illee numa jira jechuudha. Waraanuma bilisummaa Oromoo keessais immoo argitee waan kaayyoo kanaa hin galleef yoo ta'e ba'ee raawwatee uummata Oromoo osoo saamuu kan waraanuma bilisummaa Oromoo harkatti du'us jira kan immoo argitee waan sana milkaa'ee fudhatee badee magaala sana keessaa teerraa hawaasuma kana suma wajjin galeeti suma wajjin jiraachaa jira. Anatti beektus hin dhabamu kan immoo warra as keessaa kun bebbeekanis hin dhabamu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo waan atamma jettu kanarraa bilisaa namni argitee saamicha geggeessu hin jiru yoo argitee warri sun fakkeenyaaf amma namni naannoo san jiru waraana san achii sanaan quba wal qabnaa jenne dhibbatti quba wal qabna garuu eenyutu saamamee odoo jennee balbalus saamamee osoo jettee warra sana qoratamee kan irra gaamute yoo na argitee ijoollumaatii waliin ooltu ijoollumaatii waliin bultutu galgala gabbee yoo barbaade nama sana affanee teechisee waan sana waan argitee maallaqa jedhee nama sana dararuu danda'a. Darareetis immoo dhufeesuma biratti boqota sumatu immoo boqochiisa. Walumaa galatti wanni isin jechuu barbaade waraana lafa sanitti dhiyaattee jirtayyuu yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadha waan ati gaafatte tokko waan gaafisitte diinummaadhaan ittiin dhaqin waan kaayyicha fuulduratti gufuu ta'uun ittiin dhaqin malee Oromoon harka keessanii maa akkasitti miidhamaa osoo jetteeni kan inni gabbeefiyyuu akkuma ati jettu waan afaan keetirraa bahu kana falma sana yookaan immoo falmii sana barbaaduudhaaf gabbee waan ta'e waan barbaade yoo ta'e maaf kana kaasta namni siin jedhu hin jiru waraanni inni sirriin inni dhaaba tokko jalatti ijaarramee deemaa jiru yoo ta'e namni waan kanas argitee geggeessu hin jiru yoo argitee lukkeelee mootummaa fakkeenyaaf amma kaabinoota jira minishoota jira warroota tika garaagaraa argitee faarsee bulaa ta'ee mootummaa kana jala hiriiree deemu hedduutu jira. Warroonni sun yoo qabaman tarii sadarkaatti maallaqa gaafatamaniyyuu maallaqa san xaareetti dhufe waan ta'eef yoo maallaqni kuniyyuu irraa fuudhame boru deebi'ee yakka tokko dalaguu hin danda'u waallee argitee balleessuu hin danda'u yookaan immoo deebi'ee maallaqatti tana ilaala waan ta'eef waa balleessuu hin danda'u jedhee maallaqa sanayyuu warroota argitee mootummaa kana waliin uummata Oromoo duguugaa jiran waanuma inni uummata Oromootirraa guure sana kan akka kaabinee kaadiree guutummaa isaanii anuma inni uummata Oromootirraa guuraa oolu sana fuudhee moonaa qabsoo kanaaf gumaachaa jechuudha. Kan inni moonaa qabsoo sanatti fuudhee maallaqa sana galchu yookaan kophee yookaan uffata ofii odoo hin taane kan uffata nu danda'u uummatuma Oromoo kun asirra jiru kana tokko tokkoon bilbilee yookaan immoo kan nu gargaaru uummatuma keenya nama biraa miti. Inni sun garuu galii qabsoo kanaa ta'ee waan argitee silaa meeshaa waraanaa kan barbaachisu sana guutummaa isaatti hojjechuu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo akka dhaabatti waan sana gaafa fuudhe waan barbaade ittiin hojjechuu danda'a. Garuu namni nama saamee akka dhuunfatti waraana bilisummaa Oromoo keessa taa'ee nama yaada irratti tarkaanfii fudhatu tokko illee hin jiru. Yooma jiraates immoo waraana sanatti iyyuu siqiitii dubbadhu. Asirratti miidiyaa kanarratti kaasuun tarii diinni Oromoo hedduutu as keessa jira. Kun immoo caba silaa walii oskee argitee waa meeqa walii doskanii waa meeqa illee argitee waan bade sana walii tolchaa akka Oromootti yoo deemne lalatti caba waraana bilisummaa Oromoo fiddee dhuftee asirratti muunke yookaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo akkas godhe jechuun kee tokkoon deebii gaayyoo asirraan argattu jechuudha. Maaf jennaan as keessa namni argitee waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatu jiraachuu danda'a. Sirriidha inni nyaafaa inni diinaa nu biraa'uu naannoo keenya hoo akkas godhee siin jechuu danda'a. Hin beekamu jechuudha deebii gaa asirraa waan argattu hin qabduu sila kanaaf asirratti iyyuu naasa'ini kallattiidhaan argitee yoo barbaadde namarraan illee waraanni bilisummaa Oromoo bakka bilbila namni dhabees hin jiru namni bilbila waraana bilisummaa Oromoo dhabees nama muraasa yoo ta'e alatti hin jiru waan ta'e namumarraan qoradhu itti siqiitii nama tokko quunnamii waan sana rakkoo waan sanaa madda waan sanaa gaafadhu siin jechuu barbaadani. Lucha akkas ulfaat wabi namicha Israa'elii kanarraa yaada fuutura gajjallaa kana taa'ee koomantiidhanii waan inni barreessaa ture silayyuu agartanii namicha kana faana haasa'ulleen yeroo ofirratti dheeressuu ta'a akkasitti nama dharrafamu innummaan Oromoo natti fakkaanne osoo Oromoo ta'e Oromoon safuu qaba gatii ati azara teessee nu arrabsteefanii si arrabsilaa naamusa horadhu yooti gartee yaada qabaattee yaada hin dandeettidhaan nama amansiisu wanta immoo silaatii baruu barbaadde sana namarraatii fudhachuudha qabdaa jechuudha. Israa'el dhagaa jirta miti?
Dhagaa jirta muti jala kana teessee wanta ati gartee arrabaan barreessaa turte si argaa turte. Yo samano katilisti. Wabi. Yo afaan Oromoo saya. Mooditara qabda. Mooditara qabda. Afaan Oromootiin barreessa laa. Afaan Oromootiin barreessee nu arrabsaa ture jala kana taa'ee gubbaa kanatti beemuu afaanii warra kanaatiin agartee maal akkasii kana haasaa jiraati namoota akkanaa faana dadhabuu hin qabnu jettee namoota akkanaa kanaaf ajandaa ta'ullee hin qabnu. Sanaaf namoota immoo gartee marii marabbaadhaan agartee dhibbee silaati akka sabaatti qabnu sana irratti namoota dubbatan. Dhugaa sabaa namoota hin awwaalle namoota akkasii sana faana dubbachuudha barbaadu namoota diinaa keessallee taa'ee namni gartee amma tokko garteeti wanta sila Oromoo tanaaf agartee quuqamu hin jiraa jechuudha. Sanaaf ejjennaa namaa miilli namaa lafa ejjeteen waa tokko jechuun hin dandeenyu jechuudha. Namoota akkana kana karaa koomantiitiinis jala kanaa warra ta'anii nu barreessan hubachaa deema. Sana qaroo sabaa ulfaadhu yaada'ee waanuma silaa gartee dubbatamuu qabu rakkoo garteeti qabnu sana gubbaa kanatti ol baasu yeroo baay'ee namoonni keenya fidaniitu gubbaa kanatti firas diinatu gubbaa kana kan jira jechuudha. Firallee diinallee qabna gubbaa kana. Wanta silaatee gartee dhibbee gosa keenyaaf inni gubbaa kanatti haasawutiin qabnu jechuudha. Irra deebinee yaada kana siifillee ibsuun barbaannu gadhaabaa isaa qaroon siif ibseera saba kiyyaa akkasittiin ol quba qabaanna jechuudha. Joora baga nagaan nuftee. Keessan warra shari jirtanii warri jala jirtanillee baga nagaan dhuftanii joora dubbadhu nagaa gaafadhu.